raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata bitootessa bultii 21 bara 2021 ya eegalee itti dhiyaadha. Lukaasi hedduutu jira. Bagadeen gadda galgala jalqabee kaleetti oolee galgalatti bulee har'a itti oolee dukkaamsi ajaa'ibaadha. Hedduun nurraa wareegame hedduun nurraa madaa'e. Wallahi wayirra guddaatti nurratti deemaa jira amma. Hama dugugaa shanyiitti deemaa jira arbumti waaqa qabu malee. Meeshaan akkasii qabaachuudha. Alagaan ba'aa jiru Oromoo walloo irraa waan guddaa. Oromoon walloo waggaa hammana ga'u jedhanii naannoo Amaaraa itti fudhachiisaa ammarraa. Inni amma funyaan itti lafa irraa dha'ee deebifatee inni biraataa jiru warra qaqqaa jiruu fi saaba meeshaa qabu. Sagaleeleen wal duraa duuba san dhageessifne kunniin lolli duguuginsa sanyii fi weerara daangaa babal'ifannaa kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti barootaa fi humnoota garaagaraan Oromoo Walloo irratti adeemsifamaa ture. Yeroo ammaatti ammoo daran jabaachuun jimaata dheengaddaa bitootessa bultii 19 bara 2021 irraa qabuun godina Walloo hona haxaa'ee keessatti humna poolisii liyyuu aayilii naannoo Amaaraa jedhamaniin kan eegale sanbata kaleessaaf dilbata arraammoo daran jabaatee babal'achuun honaaf magaalaa haxaa'ee dabalatee gandeeniif magaalota onoota godina Walloo kanneen akka Maajatee, Mataa Diimtuu, Shawaaroobiit, Cirrii, Jaarraa, Caffaa Diimtuu, Hona Jiillee Dhummuugaa, Honaa fi magaalaa Kamisee akkasumas akka waliigalaatti gandeen qotatee bulaaf horsiifateen bulaa Oromoo irra jiraatu irra jireessi liyyuu aayilii Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan dabaalamuun meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamanii qabeenya Oromoo gubanii dhabama taasisuu fi duguugaa sanyii kan kanaan duraa irra akkaan hamaa ta'e Oromoota Walloo irratti geggeessaa jiraatu irratti odeessa godina Walloo haxaa'ee fi magaalaa Kamiseetti bilbilee Oromoota lama irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi haalamtuu yeroo ammaatti Oromoonni lixa Oromiyaa hona gullisoo mudataa jiran dabalatee adeemsa sakatta'iinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo sanitti Oromoota irratti qaamota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa takkaa'uu mootummaa bilchiginnaa jedhee ofii yaamuun adeemsifamaa jiru irratti odeessa arganne keessaa dubbii bicoo seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Kan odeeffate ana xiiqii dhugaasaati. Dursa haala amtuu Oromoonni Walloo guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan mudataa jiran irratti odeessaa qarree Oromoo Walloo hona haxaa'ee irraa argannee fi kan Oromticha Walloo magaalaa Kamisee irraa arganne wal jala isiniif dhiyeessuun kan afeef ammoo walitti deebinaa nu faana tura. Lukaasi hedduutu jira. Bagadeen gadda galgala jalqabee kaleetti oolee galgalatti bulee har'a itti oolee dukkaamsi ajaa'ibaadha. Hedduun nurraa wareegame hedduun nurraa madaa'e. Amma gaa ka dhaga'amu gara aktiivistoota warra Amaaraadhaa ka biyya alaa jiran ka biyya keessa jiran illeen shanee obbaafnee shaneen Walloo dhumtee dhanii dhaadatu ammoo ka dhumaa jiru shanee isaan jedhan Oromoon illee hin beeku hawaasa nagaadhuma. Mee yoom jalqabe lolli kun eessatti jalqabe Walloo keessaa miidhaa attamiifaatu qaqqabe Oromoo Walloo jalqabumarraa kaasee Oromoo ibsi. Oromoo
wallotti kana jalqabe haxaayitti jalqabe haxaayitti deengaddatti bulee kaleetti oolee baga saniimoo baga kalee sa'aatiin booda sanbatatti deebi'ee sanbateetti illee dhukkubaasii hedduu jira ijoolleen hedduun madaa'e isaanirraa hedduu dhume hamma needhamee lakkaa'amu garuu kan moggaasa uummatuma Oromootti dhume jedhamee moggaasa maddaafa jalqabee jechuudha amma manni Oromoo waan dhumeen qabu ture. Garuu warri mootummaadhaan makkalaakalitti isheen halkan har'aa mana nurra gubaa bulee jechuudha. Makkalaakayaatu warra Amaaraa gargaaree Oromoo Walloo irraa mana gubaa? Mana gubaa bulanii jechuun liyyuu haayiliin galgala eeda jechuudha. Isaanuma dukkaasee uummata fixuutti jira amma jechuudha. Egaatii Oromoon Walloodhaa barootaaf bifuma kanaan dhumaa ture kan ammaa kun kan duraarraa adda maali fedhiin warra kanaa maaliif mootummaadhuma Amaaraan itti bobbaafamee Oromoon Walloodhaa dhuma maali fedhiin isaanii maal barbaanna jedhu. Isaan gaa Oromummaan kana dhaamsuu barbaadarree Oromummaan kana dhaamsaniiti isaan abbaa biyya isaanii jiraachuudha isaan fedhiin isaanii kun immoo yoomuu turan ta'u uummanni Oromoo lubbuun jiru abbaa biyyaa ta'uu hin danda'anii jechuudhaan. Amma haxaa'eetti Oromoota Walloo irraa nama agam tokko kan madaa'e lakkoofsaan kan beekamu jira. Lakkoofsaan maaltu namni hedduun wareegame nama 10 caalaa kan wareegame. Kaalee nama 18 namatti nurraa wareegame jechuudha. Har'amoo nama 14 kaalee nama 18 inni madaa'an immoo 1000 lakkaa'ama lakkoofsa hin qabu. Warri konkolaataa ambulaansii mana yaalaa osoo deemanii buufamanii ajjeefaman eessatti? Sanbateetti mani yaalaa guuteetti namni lama yeroo madaa'e qabanii deeman shaaroo bitirratti makkalaakalaan buusee kan waliin jiru shamarras lama sanis qalanii isaanis ajjeesanii jechuudha. Reeffi isaanii ammuma hin deebine reeffi isaanii eenyu fuudhan namni hin deebine aduu kee taa'eeraa jechuudha ammuma. Mootummaan liyyuu haayiliin nutti gaddise liyyuu haayilii gadi nutti naqeeti liyyuu haayiliin uummanni Oromoo dhume nuti Oromoon abbaa biyyaa Oromoon. Sabuun itti ta'ee jiraatutti jira Walloo irratti kun ta'uun isaa marsaa meeqa aggumuun inuma iyyanna garuu nuti mootummaan nun beeku jechuudha. Maqaa Onag Shaneetiin moggaasamneetiin nuti taphatamuutti jira jechuudha. Ammoo kan argamu hawaasuma Oromoo Walloodhaa horsiifatee bulaa Oromoo qotee bulaa Oromooti kadhumu Shanee isaan jedhanii ajjeesaniis argaan jiru nu Walloo keetti suurri argamu suura Oromoota Walloo suura waraanaa miti. Isa kana meeti maal jetta? Nuti bari amma kan dhumutti jiru qotee bulaadha jechuudha. Qotee bulaa shamarran mana keessa jiru kan dhumaatti jiru nurratti bobbaasame jechuudha. Nurratti bobbaasame mootummaan walakkaa isheen adda qoodamoo mee gara tokko ta'ee uummata fita. Egaa warri kun yoo Oromoo Walloo obbaafne yoo Oromoo Walloo finne Oromoo sakaanii fixuun nu laaftuudha jedhu sababi isaas akka Oromootti Oromoonni onnee guutuun falmataa ture falmataa jiru hidhannoollee qabu Oromoo Wallooti kanaaf Oromoo Wallootti xiyyeeffatani. Uummanni Walloo yeroo dhume uummanni Oromiyaa amma meeshaan qabu uummanni Walloo meeshaa irraa guuree yeroo fixe akka sanatti akkuma duriitti sabuudhaan nu jiraachisuuf jechuudha of jala nu bushanii nu raggatanii nu bushituuf yaada isaanii jechuudha. Kun immoo yoo mutuu hin ta'u jechuun dhumne uummanni Oromoo dhumne hamma lubbuu nama tokkotti hafnu kun hin ta'u jechuudha. Garuu immoo amma ijoollee xixiqqoo shamarran halaal godhamee qaalamee gatamutti jira. Reeffi ilmaan namaa bu'amutti hin jiru. Mootummaan maal nuti ta'e liyyuu haayilii nuti gaddise uummata Oromoo fichise. Amma kanaan kamiseef haxaayyi sanbatee ture amma kamiseetti wal fixutti jira jechuudha. Makkalaakalaan liyyuu haayilii nutti naqee jechuudha konkolaataan. Wallahi wayirra guddaatti nurratti deemaa jira amma. Hama dugugaa shanyiitti deemaa jira rabumti waaqa qabu malee. Onoota Walloodhaa eessa faatti geggeeffamaa jira lolli kun? Kamisee jalqabee amma Shawaroobitti. Kan lola kana sinirratti geggeessu eenyu amma milishoota naannoo Amaaraa liyyuu haayiliidha moo raayyaa ittisa biyyaa takkuma jedhan? Hundumaa tokkuma ajaja isaan tokkuma laakiin kan mornoo cimaadhaan nurratti deemsaa jiru lola isaan Amaaraati. Jalqaba magaalaa kamitti eegale amma lolli kun yoome eegale kan ammaa kun? Magaalaa Haxaayyee jedhamutti eegale. Kaleessa malee dheengadda guyyaa gaafa jimaataa? Gaafa sana eegale. Eegasanii abbaa amantii tokko fuudhaniituma ijjeesaniiti kukkutanii jechuudha. Haxaayyeetti? Haxaayyeetti namni hedduun Oromoo irraa akka wareegame ammoo Oromoonni Walloo lolanii ofirraatti illee deebisanii isaanirraa illee hedduu akka fixaniitu himama. Haala lola sanaa nutti himaa. Haalli lola sanii har'a aduu bargee kana makiina 40 kan jechuudha. Kara kamisee
waraana makiinaa 40 kan jechuun konkolaataa akkuma guutuu 40. Warri naannoo Amaaraa. Warri naannoo Amaaraa kan dishkaa fi meeshaa gurguddaa ammayyaa fideeru sankaraatti ummati gabaree adda addaa qote bulaa duguuggaa shanyiirra bobbaanaan karaa qotanii duruurra wayyeedhaniiti amma kan ofirraa ittisaa jiranis. Lolaa amma kaleessa ta'e kanaan haxaa'itti Oromoon gara nama 28 madaa'ee ammoo diinarraallee Oromoo Walloo baay'ee ajjeese jedhani sanallee meenuu himaa. Kaleessa nami 5 duraan jira ture kaleessuma hombolaas irraa buusanii hombolaas warra hospitaala gogu karaatti ittisanii isaan miidhaa isaan sanirra kan geessisan kara nama 10. Warra amma madaa'ee gara Shawaa Roobiititti osoo deemaa jiru kan dubartoonni sadiillee keessatti argaman ambulaansii keessaa gadi yaasanii qalan jedhanii. Isaan kun kuffadeefuu waraananiiti waraannamanii kan miidhaan cimaa nama harka qullaa warra madoo isaan sanirra kan geessisan. Amma namni madaa'illee bakka itti yaalamu dhabee rakkataa jira jedhama. Magaalaa jirutti gubachaa jira. Suuraan argamu, viidiyoon argamu magaalaatu gubata. Magaalonni kun magaalaa kam faadha? Magaalonni kun haxaayyii kana urgumaa ummatii ofirraa ta'anii baasanii waraana akka dabalatee akkasanitti ummatichi warri yaa'ii kana kaasu warri liihayiloota ajin tokkummaa qabu isaan santu gubuu jalqabe isaan san immoo baasneerra isaan jechuudha. Baasneerraa laakiin humna inuma da'aa jira. Amma haxaa'eedhaan ala magaalaa kamii kan akka malee lollitti jabaatee jiru yookaan ganda kam fa'a? Magaalaa Kamiseetti konkolaataa 40 Kamisee kan buusanii amma isaan kana konkolaataa gatanii kara diidaa baqataniiran sa'aatiin booda. Oromoonni Walloo sila sin dhumnaa hidhee muratee itti bobba'ee lollaanii konkolaataa san hamma lixanii raatanii dachi karaa kutanii itti bobba'anii konkolaataa gatanii diidaan baqatanii amma akkasanii jirra jechuun waan shanyii duguuggaa abbuma argan kan ta'an immoo nadhoo dhiiratu waan darban. Nama argan cufa daa'imaa jaartii jaarsaan hin jiru. Hin jiru kun hin jiru Oromoo maayituu bas. Numa ajjeesan. Nama ajjeesanii kanaafuu rabbi qabneerra isaanii waan isaanii ilaallamoo. Egaa miidiyaan warra mootummaa naannoo Amaaraa kan inni jedhu warra shaneetu naannoo Walloo keessatti qotee bulaa hidhachiisee meeshaa gurguddaadhaan lola banee jedhanii haasa'u. Isin shanee kana beektu. Uummata akka namni yoo kufu akkanaan hin dhaabame akkanaan hin kufe sababii akkanaan akka ittiin falmu jiran malee jechuudha sababii ittiin hojjeessan malee kun hin beeknu namuu akkanaan isa shanee jedhamu sin beeknu shan jedhamu sin beeknu qotatanii buluu horsiisee buluu achi. Egaa dhugaadhumatti Oromoo Walloo irratti Oromoota kaan dura lolli kun jaarraa lakkoofsise yoo xiqqaate ganna 500 ga'e ammoo agammaatti Oromoon Walloo jabaatee ofirraa lolaa jira. Akka Oromoon Walloo jabaatee ofiisaas eenyummaasaa Oromummaasaa lafa isaallee dabarsee laanne kan godhe murannoo Oromoo Walloo fi ammallee hidhachuusaati. Oromoon kaani akka Oromoo Walloo hidhatee hin jiru ijaarsallee hin qabu. Ammoo dhiyeenya kana inumaa waggaa 1-2 dura Oromoof iyyuu hidhannoon hin barbaachisuu jedhamaa ture. Isin Oromoota Walloon iyyuu meeshaa keessan hiikkadhaa kaadhaa obboleessa keessan Amaaraa wajjin nagaan jiraadhaa siniin jedhanii turani ammoo isin hin hiikkanne. Amma dubbii yeroo san dubbatameef waan amma sin mudataa jiru kan attamiin laalta. Ammoo Oromoo kaanillee fakkeenya akkasinirraa fudhattee hidhattuufi maal dhaamta Oromootti? Amma wanneen dhaamu jarri kuni duratti marraa afreessa ammaan kan weerara kana nurra gaggeessan jarri kun jechuun meeshaa nutu hidhataa isin hidhattanii qota bulaanis amma horsiise bulaan adda addaa duniyaa jala deemus waan addaa meeshaan numa achi warrum shanyii tokkotti ta'e achi nama biraa hin qabatu meeshaan harkum keenyatti meeshaan kan bitatamu 100 bitan 120 meeshaa kana lafa kaadhaan kan ta'e ammas meeshaan kana dhukkubataan jechuun meeshaa 120 ijoolleen agabuu bultee ummati kun kan bitateeru gabareen ummati agartu kun ummati qota bulaan kun jechuudha. Kana lafa kaadhaa numa qabataa numa akka feene simboosna akka feene fichiisaa tosi kanuma kan kaasne immoo rabbi qabannee kumeen kana dura sin ibse isaanurraa dhaabannee hojjechee dalagaa irra jiraatin jechuu kooti ummata Oromoo kaabaa kibbas jiranii maalin dhaama inuma beekanii. Ammoo akkuma har'a Oromoo Walloo kun haadhamaa jiru karrayyuuttillee kara baha Shawaa kana kara Fantaallee lola itti bananii jiru jedhanii. Kunnoo kara lixa Oromiyaatiin Oromoota Matakkal irratti lola akkasuma deemaa jira. Warri kun ganna 2 guutuu qophaa'aniitu lola kana bananii silaati amma jarri kun duguuggaa sanyii kanatti aansanii kolonii gabrummaa Oromoo irra tulchuu fi akkuma durii sana Oromoo ajjeesanii Oromoo saamuuf deemu meetarii duguuggaa kanallee hambisuuf silaa Oromoon qophii attamii gochuu qabdi jettati.
Tinuma tinnanne fiinuma bakka malee teele malee tinnannusi akka tufaatti kaannusi kaabinee rasaan akka dhufanii dhiiras nadhoosi hagaafi takkaa shanyii dhuguuf eegalaniini yeroo ammaa uummati kun warri shanyimmaa oofan kun yeroo gurbaa abbaa amantii kana ijjeessan yeroo amma ijjeessanii kana waraanni hidhate liifaylii jedhamu akka nutti illinnee jedhee tureen kan godinicha bushe jedhe akka nutti illinnee akka jaarsummaatiin waan fala isaan barbaannaa jedhee tureen bushaa amma godina Oromoo walloodhamu kana didee xaafeetuma neqe jechuu waraana hidhate kan taasisan naannoo Amaaraa kun dabarsee tiimeera hindhaamaa wanni kun akka dhaamu wayyaa jennaan humna hidhate addaa kana fuullaaseetti neqe humni addaa kun immoo nama hin maratu leenjii isaa akka abi nama Oromoo ta'e ijjeesi kan jedhameeruun. Warra abiin jechu warra duguugaa shanyii geggeessan warra namtichi ajjeefame sun leenjisee du'e. Uummata kana akkan gaafumsana erguu jalqabnaan jechuu akkan nutti hin ergine jarra kana jireen jarra hidhate kana jedhanii turanii jechuu dhagee nuti sun bushaan nuti sun beekaadhaan neqanii hammana duguugaa shanyii oofamaa jira jechuudha. Bulchitooti godina walloodhaa kan haxaa'ee dabalatee kanumti baateedhaa moo kamisee iyyuu immoo kottaa jaarummaa dubbannaadhanii yaamanii ganama kana hidhan jedhan dhugaa. Kanallee addan baasne himidhaan kun hojii isaaniiti kana dura sababii kana nama 70 hidhanii dafeetti hidhanii Finfinneetti qamadii beektanii. Hayyee. Akkuma mana godhanii turanii abbaa itti deemetti beekaree diinuma warri ajaja diinaa nama fudhatuun abbaa itti deemettu beekaga. Akhiratti isaan nama biddeenaati. Nu immoo nama mirga keenya ofirraa dhoorratu bari kanaaf adda baana jee gaafa immoo biddeen isaanii wanni edha isaanis immoo ni qabatanii akka godhatanii na ilaalla ammaaf kanaaf bobba'anii dani. Kan amma dhageessan kun duguugaa sanyii qindaawaa fi barbadeeffama qabeenyaa liyyuu aayiliin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa impaayera Itoophiyaadhaa wal ta'uun Oromoota walloo irratti jimaata dheengaddaa qabuun haga dilbata arraatti walitti fufiinsaan magaalotaa fi gandeen onoota godina walloo garaa irratti adeemsisaa jiran qoratuu fi gara haxaa'ee fi magaalaa kamiseetti bilbilee odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina walloo hona haxaa'ee irraa arganneef kan Oromticha walloo magaala kamisee irraa argannee san dhageessifneedha. Akkuma afaan Oromoota lameen kanaarraa dhageessan lolli kun kan inni eegalee magaala haxaa'eetti haa ta'u malee lolli kun liyyuun aayilii Amaaraa fi humnoonni raayyaa ittisa koloneeffataa impaayera Itoophiyaa wal ta'uun magaalotaa fi onoota kaaba Oromiyaa godina walloo garaa keessatti banuudhaan lubbuun Oromootaa dhibbaan lakkaayamu ajjeefamuu kanneen kumaan lakkaayaman madaa'uu inumaa kanneen mada'anii yaalaaf gara hospitaala Shawaaroobiititti deemaadhaa turan guyyaa irraa konkolaataa keessaa buufamuudhaan kan shamarran Oromoo walloo 3 keessatti argaman bakka tokkotti ajjeefamuu humnoonni liyyuu aayilii naannoo Amaaraa dabalata guyyaa irraa jechuun dilbata bitootessa bultii 21/2021tti kanneen konkolaataa 40 ga'an magaala kamisee seenuu magaalaa kamisee irraas gandeeniif onoota godina walloo garaagaraatti bobba'uu fi yaalii guddaa taasisanillee Oromoonni walloo gootummaadhaan dura dhaabatanii sochii akka dhowwaniif lolli aga ammaatti fufee akka jiru ammoo humnoonni liyyuu aayilii poolisii naannoo Amaaraa jedhamanii fi raayyaan ittisa koloneeffataa impaayera Itoophiyaa Kolonel Abiyyiin durfaman meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun gandeen horsiifatee bulaaf qotatee bulaan Oromoo keessa jiraatu manaaf qabeenya isaanii gubanii barbadeessaa jiraatu magaalaa irrattis akkasuma meeshaalee waraanaa gurguddoo dhukaasuun qabeenya Oromoo barbadeessaa akka jiranii fi lubbuun Oromoodhaa guyyoottan 3 kana keessa ajjeefame lakkoofsi isaallee kan hin beekamne ta'uu Oromoonis Oromoof dirmatuu akka qabu hidhachuuf wal hidhachiisus akka qabu odeeffannoo fi dhaamsa Oromoota kaaba Oromiyaa godina walloo irraa arganne san dhageessifne kanaan dhageessaniittu. Ammoo kanatti fufuudhaan haala Oromoonni godina Wallagga Lixaa hona Gullisoo mudataa jiranii fi adeemsa sakatta'insi tikootaaf poolisoota mootummaa koloneeffataa impaayera Itoophiyaan Oromoota magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa ollaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan irratti adeemsisaa jiran irratti odeessa bilbilaan Oromticha tokkorraa arganne isaniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha.
kan kaleessa dhaga'amu dheengadda kana dhaga'amu onoota godina Wallagga Lixaa ona Malasibuuttis Najjoottis Gimbiittis guutuuma qellem Wallaggaa warra Guduruu Wallaggaa Ba'aa Wallaggaa keessattis akkuma manni Oromootaa gubataa akka turreedha. Bifa adda ta'een ammoo hona Gullisoo keessaa guyyaa lamaan kana manni Oromootaadha yoo xiqqaate manni 4-5 olii gubachuu fi namni tokko ajjeefamuu ammallee aguma eda galgalaatti rakkoon ol fakkaataan itti fufee akka jirudha. Mee kan godinoota yookaan honoota birootti dabarraa honni rakkoo hamaa keessatti hona Gullisooti jedhama. Mee isa kanarraa nuu himi maaltu ta'aa jira hona Gullisootti magaalaa Calleyaa Eekkaa fi naannoo san keessatti? Hayyeegaa akkuma ati jettee akkuma beekamusi Wallagga Lixaa keessumaa hona Gullisoo naannoo magaalaa Calleyaa jedhamtu naannoo Sankiidaannoo jedhamtu keessi gandoota onoota Gullisoo jira jiran keessatti dararaan mana namarratti gubuun nama ajjeesanii dararuun erga jalqabee amma miti keessumaa naannoon kun kan inni xiyyeeffannaa kan jala galee bara yeroo wayyaaneetti kaasee naannoo namni maqaatii eegumoonni Gullisoo kun keessumaa magaalaan Callee Eekkaa Sankiidaannoo namoota nama maqaatii eeguun murtoodhaan yookiin immoo eeggannoodhaan caasaa mootummaa diiganii erga abbaa gadaatiin obbof jalqaban caasaa mootummaa Itoophiyaa ardeessitti qaban nama caasaa amma jirutti erga diiganii of bulchuutti ka'anii har'a waggoota hedduu lakkoofsee jira. Kun egaa warri har'a bulchaa jiranis immoo warruma kaleessa wayyaanii jalatti guddatan waan ta'eef kanatti waan aaranii fi uummata irratti haaloo ba'uudhaaf akkuma kan jettee namoota baay'ee gubuun nama ajjeesuun nama hidhuun kallattiidhaan dhoofee jira. Guyyaa tokko guyyaa lama dura waraanni humna addaa Oromiyaa ofiin jedhu kan ajaja fudhatee ajaja fudhatee hona Gullisoo keessaa jiru keessumaa guyyaa gadaatii kaasee haga har'aatti jechuudha. Odeeffannoo amma nuuf qabaayyuun namootaa gubuu hedduu dararaan adda addaatti dhufee jira. Namoota manni isaanii gubatanii nama hambaa uummataa jedhamu manni isaa gubatee jira. Akkasuma onuma Sankiidaannoo hona Gullisoo ganda Sankiidaannoo keessaa nama Guutaa Boyyaa jedhamu rasaasaa rukutanii hinduu jedhanii dhiisanii deemanii jennaan achi xiratee galee amma wallaanamaa jira. Namoonni baay'een baqatanii bosonatti naqanii jiru. Kun immoo namoonni mana hidhaa jiran maqaa isaanii kaasuudhaa fi obbo Yoonaas Guutaa akkasumas Boqottalee Jiraataa akkasumas Jabeessaa Mo'isaa Daggafuu Nagarii namoota baay'ee harkaan qabaa. Kaan immoo kan maqaan isaanii hin qaqqabne baadiyyaa keessa deemanii fidanii walitti qabanii amma magaalaa Calleyaa irratti hidhanii achitti dararamaa jiru jechuudha. Namoota nama maqaa isaanii kaasee kanneen biroo dabalatee kan maqaa isaanii argamu dabalatee jechuudha. Akkuma amma jechaa oolte hawaasni Oromoo Lixa Oromiyaa keessumaa kan hona Gullisoo kuni dhuma bara 2014 jalqaba bara 2015 akkuma warraaqsi dhimma maaster pilaaniin wal qabatee eegaleen aarsaa baasaa ture. Yeroo sanatti iyyuu qaamota yookaan bulchiinsa caasaa mootummaa yeroo si of keessaa baasee ture yoo ni yaadatta taate guyyaa warraaqsi jalqaba eegalee magaalaa Calleyaa Eekkaa keessatti daa'imman Oromoo kan ammaan maqaa yaadadhu guutuun kan keessatti argamu nama 2 rukutame. Poolisiin daa'imman sana ajjeeses tarkaanfii miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo eeggatanii irratti fudhataniin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefameera. Sanaas egaa erguma Koloneel Abiyyi aangootti dhufes ajjeechaanis gidirfamnis qabeenya Oromoo gubuunis irraan dhaabbanne ittuma fufee jira. Aguma arraattiyyuu kun yeroo ta'e jirutti ammoo maatii yookaan ammoo Oromoota hona lixa Oromiyaa garaagaraa keessaa giddugaleessa Oromiyaatti ol dhufan illee adamsanii qabanii hidhaa jiru. Dhiyeenya kana ammoo naannoo Finfinnee fi magaalota addaa naannoo magaalaa Finfinnee kana keessatti argaman keessaa garri lixa Shaggar illee osoo nafini sakatta'insa guddaatu Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Inuma uffannaa irraa baasanii sakatta'uu jedhu. Mee kanarraa nuyi maaltu ta'aa jira? Maal quba qabda? Hayyeenni kun akkuma yeroo baay'ee deddeebinee dubbannu keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaa waa'een dhimma Oromoo nu ilaallatu, waa'ee dhimma Oromoo duukaa buunee hordofnu, karaa dandeenyuu fi absaa jirru duukaa buunee hordofnu waan kana ta'etti amma yeroo wayyaanirra biyyi amma jijjiirrate lolli Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru dur maqaa dhaabaatiin qaban nama lola maqaa dhaabaatiin namarratti labsee jechuudha. Amma inni kun bifa jijjiirrate amma lolli hamma banamee jiru Oromummaa irratti. Appoota amma dubbattee waraqaa eenyummaa fuudhan ilaalu lixarraa dhufte siin jedhu baharraa dhufte siin jedhu kaabarraa dhufte siin jedhu maaliif kaayyoon isaanii Oromoo qoqqoodanii bituudha waan ta'eef tokko jaallatanii isa tokko jibbuu waan fakkaatu. Kanaaf yeroo jalqabaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo araara jedhame kana keessa biyya keessa dhufee takkaan irratti jalqabee uummata naannoo lixa Oromiyaa irraa dhufanii fi keessumaa naannoo Wallaggaa irraa dhufanii akkasuma naannoo Gujii irraa dhufanii adda baasanii qoodaa turan. Yeroo ammaa kana garuu waraanni bilisummaa Oromoo
daangaa sababifatee daran iddoo baay'ee haleelee mootummaa waraana mootummaa qabachaa waan jiruuf amma dura godina tokko irratti kan xiyyeeffatanii ture godina lama sadii irratti kan xiyyeeffatanii ture amma guutummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii jira jechuudha. Maaliif inni kun duraa basadhaa dura qoqqoodanii Oromoo tokko jaallatanii tokko jibbuu fakkeessaniitu Oromoo gargar qoqqooduu yaadanii ture. Amma inni kun milkaa'uu hin dandeenye. Amma inni kun bifa jijjiiratee maal ta'ee bifa jijjiiratee lola Oromummaa irratti lolli gaggeeffamaa jira jechuudha. Akkuma inni jettee waraqaa eenyummaa laaluudhaan sakatta'uudhaan maqaan kee maqaa Oromoo taanaan amma kaakayyuu lama sadiitti beelli maqaan kee maqaa Oromoo qabaannaan ati shaneedhaati. Shanee jechuun waan biraan qoodi kan itti gargaaraman adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo immoo Oromoon akka dhaabaatti ni ilaala. Oromoon keessatti 99 adda bilisummaa Oromoo dhiiga isaa keessa jira. Kun immoo sababa adda bilisummaa Oromoo yookiin aadaa adda bilisummaa Oromoo jedhamee gibira addaa uummata Oromoo gabbarreetu immoo bu'aa addaatiin akka wayyaanee yookiin akka OPDO PPR horiidhaan bitee botuu hin taane kaayyoo adda bilisummaa Oromootu kaayyoo Oromoo. Waan Oromoon barbaadu sanatu kaayyoo sana baatee deema adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf jaallate uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo adda baasuu hin danda'amu. Tarii dhaaboleen biroon kan uummata adda addaa bakka bu'an jiraachuu danda'u. Adda bilisummaa Oromoo garuu uummata Oromootii fi akka dhaaba warra sanaan adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo barbaaduu ta'uu hin danda'amu. Kanaaf gaadhamaatti nutti barbaade lola lamma gaggeeffamaa jiru gabaabadhumatti lola Oromummaa irratti gaggeeffamaa jiru. Ati akka sajjadii dhiisu hawaasumni mootummaan bilbilinaa hamileetti yakkamaa ta'ee irratti dhiyeessuu qabu. Ofii isaatiin inni mataan isaa yakkamaa. Sababiin isaa filannoo tokko malee aangoo fudhatee biyya gaggeeffatee osoo namni isaan filatin yeroo jalqabaatee biyyi impaayera Itoophiyaa jedhamtu golte. Dhumiinsi sanyii kan akka erga mootummaan fiitii seenaa biyya inni aangootti dhufee asitti dhumiinsi Itoophiyaa keessatti gaggeeffamee jiru. Akka lakkoofsa addunyaatti 2019 dhumiinsi addunyaan keessumsiisee sababa koronaa. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti garuu dhumiinsi keessumaa ilmaan Oromoo irratti ta'ee waa'ee koronaa waliin hin taane sababa koloniyaalizimiidhaan miti. Kanaaf akkuma inni jettee waraqaa eenyummaa ilaalanii magaalaa Finfinnee qofa duwwaatti iddoo hundumaatti waraqaa ilaalanii gara Oromiyaa guddaatti gadi buute godinatti gadi buute ati aanaa akkasitti jedhaniitu aanaadhaan fayyadamanii nama waraqaa eenyummaa sadanii qabanii dhaagi. Magaalaa Finfinnee keessatti immoo Oromoo ta'uu waan akka ta'ee jira. Kana jechuudha gabaabaa. Tole egaa ulfaadhu qabxiin kaafnu silaa hedduudha yeroo qabnurraati marii keenyan gabaabsin ammoo daqiiqaa tokko lama siifan kenna rakkoo Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti fala godhuuf maaltu furmaata argamsiisa isa jedhuu fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo eessa isa jedhu irratti waan gabaabaa nuun jedhi irraa fin xumurraa. Gabaabaatti inni dhaamsa uummata Oromoo fi dabarsuu barbaadu maa inni dura akkuma nuti taasee godinaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessa sosobanii qobaatti adda baasanii kan itti soso'aniitu adda baasanii sosobachuu yaalan. Inni kun ta'uu fidi. Yeroo sana waan tokko hin yaadatu. Wanti har'a wallaggaree ta'aa jiru, jiree ta'aa jiru, Oromoo warra kaan hanqatu waan ta'eef Oromoon warra kaan akka hirmatuuf ergaa kennu barbaade. Wanti nuyi jennu namni har'a wanti biyyi biyyi irratti jalqabe wallaggarratti jalqabe har'a Oromiyaa hundumaa wal ga'ee jira. Kanaaf kan dhaamsan Oromoodhaaf dhaamu wanta irra walloo irratti kaleessaa taasee ta'aa jiru Oromoo sakaanii nan kaatu. Inni wallagga irratti ta'ee Guujii Boorana irratti ta'ee Oromoo Shawwaa Xaarifii Harargeen kan kaanne kun hojii keenya argaa jirra lafa jiru. Waan tokko Oromoodha dhaamsa dabarsuu barbaada. Warri Oromummaa isaanii gidduu Oromummaa isaaniitti qaanee keessaa baheetu diinatti galu. Ani garuu saba koo Oromoo waan hin jaalladhu amma dandeettii kun saba kanaaf qabsaa waan hin jiru dhaamsi dabarsuu barbaadu maa inni wanta saba koo gorfadhe wanta saba koo irratti jibbu tokko gaafa bu'uun isaa tokko wareegamu gaafa qaaliin mana isaatii tokko wareegamu goota keenya jedhee ittiin faarsuu waan ta'e waan ta'e. Suuraa nama kana ittiin tiishartii oomishee dhaqee irratti baasee deemuun gadi hin qabu. Yeroo baay'ee diinni kan nuti nama dhiyoo kanaaf hin jedhu gadi hin qabu jechuudha. Meeshaan gadi qabaachuu isaa halagaa nu ba'aa jiru Oromoo walloo irraa waan dhufu. Oromoon walloo waggaa hammana ga'u jedhanii naannoo Amaaraa kanneen qabatee ammarraa inni amma funyaan itti gadi irraa dha'ee deebisee kan inni biraataa jiru har'a qabsaa jiruu fi saaba meeshaa qabu. Utuu meeshaan qabu ta'e filaayoona uummanni Oromoo walloo jedhamni lafamarraa bade warri kaanillee dhiibbaa irratti gaggeessa. Kanaaf maa inni waa'een meeshaan hin barbaachisu ofii isaaniitii meeshaa qabatanii ofii isaaniitii meeshaa inni birree meeshaa inni ajjeesu uummata Oromootiin immoo meeshaa qabatee hin deemu. Kanaaf uummanni walloo irraa kan inni uummanni Oromoo baratu uummanni walloo gaafa nama isaa keessan inni wareegamu awwaalee boo'imaa ittiin gadi dhaqeetu halluu baata ijaa baata akkeetii diina biyyatti dhiyaate uummanni Oromoo waggaa hammana ga'u uummanni Oromoo walloo. Kanaaf uummanni Oromoo godinaalee biraati fakkeenya kana fudhate meeshaa hidhate wooboo duukaa hiriire tokkummaadhaan qabsaa'e goota isaa utuu qabsaa'uu jire waa'ee isaa boo waa'ee isaa faarsuu dhiise wanta boonni sun wareegameef galmaan ga'uudhaaf tokkummaadhaan daran hidhatee waliigaltee ka'ee diina isaa irratti injifannoo gaggeessuudhaan impaayerri Itoophiyaa jedhamtu kun ni ilaallatu itti waliigaleen ijaaran Oromiyaa daangaan ishee aadaan ishee kabajanii afaan ishee kabajanii ijaaruudhaaf uummanni Oromoo
Kaayyoon adda bilisummaa Oromoos kaayyoon Oromoos sana waan ta'eef tokkummaadhaan daran qabsaa'uun qaba jedheen dhumarratti ergaa kana dabarfadha. Isinii fi qopheessitoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jala buutanii waa'ee saba keessanii qilleensarra oolchaa waan jirtaniif gurra addunyaan gahaa waan jirtaniif galanni keessan bilisummaa ta'u akkumatti gabaadhaa ta'uu waan jedha. Kan amma dhageessan kun gubaatiin qabeenyaa fi ajjeechaan hidhattoota mootummaa shiftaa bilxiginnaa Koloneel Abiyyiin durfamaniin gannoottan 2 fi 3 darban keessaa konyaalee lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, giddugaleessa Oromiyaa, lixa Shaggar, kaaba Oromiyaa, Walloo fi kutaalee Oromiyaa keessatti ammoo yeroo ammaa geggeeffamaa jiru kun godina Wallagga lixaa Ona Gullisoo keessatti guyyoottan 2-3 kanas bifuma wal fakkaatuun itti fufee jiraatuu isaarratti odeessa Oromtichi tokko nuuf kennee fi magaalaa Finfinnee fi naannoo san keessatti ammoo haalli ittiin Oromoon sakatta'amu kan duraarraa adda ta'uusaa kan Oromtichi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti meenus isan dhageessifneedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin duguuggaa sanyii qindaawaa fi barbadeeffama qabeenyaa humnoonni liyyuu ayilii naannoo Amaaraadhaa raayyaa ittisa kunuunfata Impaayera Itiyoophiyaan dabaalamuudhaan kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hawaasa Oromoo Walloo irratti adeemsisaa jiranii fi haala Oromoon lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Ona Gullisoo keessa jiran irratti odeessa arganne isaniif dhiyeessa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jechaa aga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti huumaan nama borii nu tolchinna.